السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني أكم جرتني لما نرمو بك جرتني تنبي ربي سنورا جراتو. أسمان الله بقى ربي جلبتي إيدي تنسنجي إن شاء الله قافة سنبتا قد إذن ربي جلي ساين اللي لفبوسو جينيرا يو ربي جلي إن شاء الله ربي نما برنا نتاسيسي إسرفوني اللي أكسما التنو أقو كم achiin gahina feena meeqa alhamdulillah rabbiin achiin nu geessisee galanni isaa ga'u akkasuma naannoo ittiin dhufee nu haga'u nun dhabiini isiniin jenna. Asumarraan illee wallaahi Sumayyaan Saayidootti kan isheen hojjechaa jirtu baay'ee tokko nama gaddisiisa. Takka Yemaniin jira jetti yoo Yemaniin jira jettu Yemanitti fiigaa takka Itoophiyaan jira jetti yoo Itoophiyaan jira jettu immoo Yemanirraa gara Itoophiyaatti fiigaa. Akka kanaan lubbuu isaa itti taphachaa jirti jechuudha. Garuu akka nabiyyiin keenya jedhanitti sallallahu alaihi wasallam akka quraanarraa nu hajajametti amma afuriitti dandeenyaan jechuudha. Akka kitaabarraa amma afuriitti hajaje. Kan isheen kun nyaattullee ishee kana nyaachisuu, kan isheen kun uffattullee ishee kana uffachiisuu danda'a. Wal qixxeessee taanaan amma afuriitti hajajameera. Gubaa kee garuu immoo nama aarsa, nama aarsuu isee miti. Otoo anaa kana ta'e waan iyyuu akkuma keeti Sumayyaa. Garuu daangaa darbite Sumayyaa dhugaa rabbii. Gizee meeqa? Gizee lama joorsite Yemanitti jechuudha. Deebitee takka Itoophiyaan jiratta, takka Yemaniin jiratta. Deebitee immoo dhugaatti illee Itoophiyaa galtee kaatee galatoomi garuu maatii isaallee agarsiiste ijoollee jechuudha. Amma maatiin koo aymaanotii keetti deebii naan jedhanii ijoollee illee anallee na rakkisaa jiru jettee viidiyoo waraabdee gadi gadhiiste. Wandi kaun kiski ina ያለት ጎንደርና ባህር ዳር ነው እስኪና አንተ ጀት ገሩ ወንድነቱን አሳየሻ መጣኩ ነው አየሻ መጣልሽ ከናፍዩ በደ ጅርቲ አቺ ለመደ ዱራ ክራይ ፍደዴታ ጀቱ ከነኩኖ አርጊያ ጅርቱ አኩማ እንተኒ ሳረቲ ባህር ዳር ጅራ ሳይቲ ከነቲ ገረሰነ ደሙን ሞ ወላሂ العظيم ሂን ኡልፋታ ቤቱ ሲኒዩ lubbu aarsaa nama kaffashiisaa jechuudha. Aarsaa kaffalee ijoollee isaaf jedhee bakka namni achiin ufiyyuu namumti isaaniyyuu achiin deemuu sodaata. Waraansa kana achi jiru kanaaf jechuudha. Kanaaf lubbuu isaa gurguree deeme achiillee baatee baddee amma immoo gara gonto edda isheen jirtu iyyuu hin beekamu jechuudha. Deebee bardarraa ishee dhabee guuzoo wada gondor jechaa jira Saayidoon amma immoo deebee jechuudha. Ammallee gara gondoritti deemaa jira jechuudha. Abdiin kunne. Wallahi takka asin jira jetta takka achin jira jetta akana ilmoo namatti hin taphatin Sumayyaa. Yoo moon barbaanne namni fe'iitiin Saayidoo wajjin jiraadhu siin jedhu jiru ijoollee isaatti agarsiisiiti balleesseera sitti dhagaama dhugumaa nama gubaa nama gubuu dhiise miti garuu immoo daangaa darbitee takka as fiisii achis fiiskitee akka nama maraatee ilmoo isaaf aarsaa kaffaluu waan jirudha. Otoo inni du'ee otoo inni waa tokkotti ta'ee jechuudha. Garuu ilmoorraa qabda sitti dhagamuu laata sitti gaabbita wallaahi. Itti gaabbita. Kanaafuu ati koottu jetteela akka namni achi keessa seenuu hin dandeenye miti yoo dhiira taate koottu jechuun kee dhiira ta'uu isaatiin dhufee sitti agarsiise wallaahi. Han namni achirraan deemuu hin dandeenye dhufee sitti agarsiise achis hin jirtu. Kanaafiyyuu waa tokko yoo inni ta'e ijoolleen illee abbaa malee guddatte sumatu itti gaabba booru. Kanaafiyyuu itti bayiitii olii gadiin joorsiini ijoollee isaatti agarsiisiiti. Rabbiin nagaa sin jidduutti haa buusu. Homaa rakkina hin qabu. Lamaan keessan sin dandee bushinaan homaa miti. Kuni akkuma kitaabaatti garuu immoo akka kana takka achiin jira takka asin jira jettee ittiin taphatiin siifuu gifiidha kun dhugaa cubbuudha. Wallaahi yoo aaruma keessayyuu gaa baqa takka Yemanitti gizee meeqa deemsisteeti takka Itoophiyaa jira jettee naan fiigee gale takka Yemaniin jira yoo jettu sitti deebi'e. Kuniyyuu sigaa qixaatii yoo ta'e dhugaa rabbi. Kanaafuu ittiin taphatiini. Ammallee abdii hin kunne sana keessa darbee Bahar Daar keessa gara Gondorii deemaa jira amma immoo Saayidoon. Saayidoo waa tokko taanaan ijoolleellee abbaa malee guddisaa jirtaa jechuudha. Itti gaabbita kanaaf ijoollee isaallee itti mul'isi ittiin taphatiin. Sigaa Sumayyaa dhugaa rabbii amma daangaa darbite wallaahi. Duraan nama marartaa amma immoo gizee daangaa darbu namni intini cubbuun nama hin ta'u hin barbaachisu. Si wajjiniin hin jiraadhu yoo itti hin dandeessa. Karaa deemamuu hin dandeenye karaa namni sodaatu eenyumtu achi keessa galuu hin dandeenye deemee dhufee sitti agarsiise wallaahi dhiirummaasa. Ati akka achi keessa namni seenne beektaa ati yoo duraa itti dhaadatte jechuudha. Akka itti dhaadatte itti immoo nafni inni immoo dhufee sitti agarsiise. Yoo inni as jiru ati bakka biraa jirta.
Asiin jira jettee viidiyoo gadhiista bakka sana wanni aqooti immoo bakka biraa jirta. Ammoo wanni deebu immoo bakka biraan jira jettee viidiyoo gadhiista. Lakki wallaahi cubbuudha kun mataa keef wallaahi namatti taphatiin Sumayyaa. Maali sammuu rabbi sii laate bare. Mormi maas irratti alatte akka galgalee ilaaluufi namni jira itti taphatte garuu sigaa amma daangaa darbite wallaahi. Daangaa darbite inni ilmoo isaaf jedhee aarsaa kaffalee lubbuusaa namni otoo itti bu'anii achi hin deemiin karaan hin sodaachisa biyyi sun hin sodaachisa oromummaa keef achitti waa ta'uu dandeessa too jedhanii inni iyyuu kana aarsaa kaffalee lubbuusaa aarsaa kaffalee ijoollee isaaf jedhee dhufe garuu immoo wallaahi daangaa darbitee jirta hundumaafiyyuu rabbiin nagaa isinii haa buusu jidduu keessanitti otoo ilaalte bareedaadha otoo obsitee irra darbitee ijoollee isaatti agarsiiste illee araara buuste bareedaadha. Qixaatiin kana caalu hin jiru. Akka nama maraate walii gadi fiiskite takka Yemaniitti takka Itoophiyaa irra deebite gara Bardaariitti Bardaarirraa immoo gara Gondoriitti kana caalaa jira aarsaan. Aarsaa namni kaffalu kana caalu natti fakkaata. Garuu immoo yoo inni waa tokko ta'e booritti gaabbita abbaa ijoollee keetii rabbiin nagaa siin jiddeetti buusu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.